Hordoftoota keenya kun Maraan Miidiyaati. Maraan Miidiyaa odeeffannoowwan waqtaawaa garaagaraa qindeessuudhaan isin biraan kan ga'u miidiyaa keessan. Yeroo darbee soortuu Amaanu'eel Gammachuu waliin kutaa tokkoffaasaa sagantaa keenyaa isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Guyyaa irraa immoo kutaa lammaffaasaa qabannee jirra. Lafa jirtan hundumatti nu waliin tura. Yeroo ammaa kana keessumaa bara amma keessa jirru kana keessatti kufaatii amma kanaan kan ishee ga'e maali? Sababni guddaan tariitii bara isin turtan sana qaamaan ari'atama guddaatu ture. Bara amma jirru kana ifatti waan akkasii rakkina akkasii argu yoo baanne iyyuu kufaatii isa bara sanaa caalaa immoo baay'ee miidhamnee jirra. Sababoonni gurguddoon kufaatii waldaa kiristaanaaf keessumaa bara kanaaf sababa ta'an maal fa'i? Inni jalqabaa nuyi agalgaa'ota. Nuyi ana dabalata. Nama gaggeessaa waldaa turetu sanbata deengaddaa waldaa keessaa masaaraa fudhatee dhaqee gadi bayaa jedhi paasterii kanaan gadi baasi nama kadhachiisinii waldaa keessaa gadi naa yaasi walga'iif hin barbaadaa jedhee iddootti gaggeessaa ture. Warri yeroo laannee jirru gosa sadiitu jirra. Horra waaqayyoo waame, horra of waaman haalli mijachuuf keessa galan, horra firri waame qomoo baay'ee waldaa sana keessaa qabu. Gaggeessaa keessaa qabu firaan dhufanii itti lixaniidha. Amma gaa horri ba'aa qabani gara boodaatti baqachaa horri ba'aa hin qabne haala adda addaan dhufan oddoo qabachaa yeroo deemu. Waa tokko si gaafadha. Sareen meeqa dhalti? 9, 6, 7 dhalti. Hoolaanoo meeqa dhalti? Waraabessi meeqa dhala? Sa'a meeqa dhala? Keelloo tuufuu aramaan akkam guddata? Minaannoo akkamii? Waan gaarii namoota qabantu dhiphachaa dhufa waldaa keessa. Ba'aa gaarii namoota qabantu gadi siqaa deema. Fakkeessitootii fi maqaa barbaadan oddoo qabachaa deemu. Inni lammataa duuka buutuu hin qabnu. Miseensummaaf duuka buutummaan garaagari. Duuka buutuu hin horanne nu. Amantee qorraabii ta'uun, amantee cuuphamuun yookiin waldoonni adda addaa wanta adda addaa fedhii adda addaa karaa adda addaa qabatu iddoo ta'e inni miseensa taate duuka buutuu Kiristoos ta'uun garuu kan biraadha. Life road map. Duuka buutuu hin qaban baay'een isaanii. Kaarikii akkatti duuka buutuu bocan hin qabani. Ijoollee akkatti guddisan hin qabani. Rakkoon keenya laa inni tokkoffaa agalgaa'otatu sirrii karaa sirrii ba'aa hin qabnu. Inni lammataa duuka buutuu Kiristoos hin qopheessine. Egaa haala kana keessa jirra. Gooftaan Yesuus bartoota isaatiin wanti inni jedhe tokko jira. Ilmi namaa gaafa deebi'ee dhufu lafarratti amantii tokko nama tokko argataa laata jedhe. Tariitii bara kana keessa otuu ta'e ergaan kun dhaloota amma jirruuf anaaf isiniif otuu ta'e deebii akkamii qabattanii yaaddu? Gara booddeetti deemnee xinnoo ishee ilaalla. Abdii dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos warri dhaga'aniif warri qophaa'ani gaafa inni dhalatu wallaalan. Horruma abdii sanaa dhaga'aa turetu eeggattoota abdii sanaatu abdiin isaanii gaafa dhufu burjaaja'anii jiru. Wanta tokko tokko sitti hima. Tokko bara sana rakkina jireenyaatu jira. Duukaa deemanii buddeen nyaachuufaa barbaadu. Filiippoos taa'ee biddeen birrii meeqaa gaa yeroo ja'ee taa'ee herregu kana biddeen mi'aawu isaatiif horiin harka jiru ga'uu diduu isaa fi taa'ee ilaala mi'aawu. Lammata jeequmsatu jira. Jeequmsa nageenyaa Pilaaxoos foon isaanii amma foon aarsaa isaan dhiyeessan Luqaas boqonnaa 13 irratti foon namaa fi foon hoolaa walitti dabale. Du'a namaatu jira. Roomaanistoonni kun baay'ee miidhuu. Siyaasi mana qulqullummaa keessa galeera. Hangafi lubaa 2 miti tokkotta du'atu kaasa. Garuu bara sana tokko Roomaatu kaawwate tokko seera lola. Qayyaafaaf keefaan jedhu maaliif hangafi lubaa 2 ta'e? Tokko bakka bu'ummaa siyaasaa qabachi keessatti luba garuu. Gara mana qulqullummaa yeroo dhufnu sangaa fi saantima mana jalaa qayyaramu sanaa kan gadi bahee aaree dubbate. Luboota malee warra saantima gooftaa Yesuus jalaa dhangalaasee miti. Farqii nyaatu achi keessaa. Abdiin isaanii yeroo dhufe beela keessa jiru.
Isuma gooftaan yoom nuu gootaree kana nutti cimee yeroo dubbichi yoom nuu deebistaree jiru. Haalonni jiran itti ulfaatoo keessa jiru, irraanfachiisoo keessa jiru. Silee galaa wallaalan. Wantoota abdii ofii nama irraanfachiisantu jiru. An waldaan kiristiyaanaa qulqullina dubbachuun sodaatti, inni dhufa Kiristoos jettee dubbachuun sodaatti. Hafuura qulqulluun guutamaa jettee hin lallabdu. Qirqiddaa duwwaa lallabdi, nama qirqiduu beekuu barbaadu. Warmaap, mental warmaappii goonee gaggara. Life change tun mental warmaappii gootee gaggara. Sanbata dhufas mental warmaappii gootaa. Roobiis mental warmaappii gootee gaggara. Isa sana maaliif hin sii kaasisa? Baranni dhufee waa keessa jiru iddoo ta'e yeroo inni dhalatu hubachuu hin dandeenye. Amma yoo ta'e waldaa dhibaa miti gaaffii tan mana gaafatte. Addaraasha dhibaa miti. Kiiboordii dhibaa miti. Namoota dhibaa miti. Asirroota dhibaa miti. Nama jireenya butamuuf qophaa'e tokko dhabuu sanatu. Nama jedhe malee waldaan dhibaa hin jedhe. Ammatuu dhufe. Ammatuu dhufe. Maal akka ta'u tilmaamuun nama rakkisa. Sigigaateera amma baay'ee. Kufeera amma baay'ee. Burjaajeera amma baay'ee. Inni waa galeef dhaqee taa'ee waa dhabee baay'eera. Madiraqii taa'ee waa dhabee baay'ee jira. Namoonni tokko tokko keessumaa bara kanaa waldaan heddumaa jiraachuun isaa kuni akka injifannootti, akka guddinaatti, akka milkaa'inaatti, dhugaatti immoo Waaqayyo bara kana dhaloota kana wajjin hojjechaa jiraachuu isaatti kan lakkaa'an jiru. Gama kan biraatiin immoo ergaaf qabiyyee waldootii kanaa taa'ee ilaalee akkaataan deemsa keenyaa sirrii miti kan jedhus jiru. Isa kana yaada kana akkamitti ilaaltu? Rakkinni keenya waldaa haadhoo guguddoodha. Namoota bakkee kana keessa qodaa taphaa ta'an kana nama addaraashatti kiiskoo qireeffateetti taphatu kana duraan dursee isaantu duuka buutuu Kiristoos godhanii Kiristoosiin keessatti ijaaranii hin teessimu. Waldaa haadhoo guguddoo waldaa isaanitti amanan sana. Irbaata qulqulluutti kennanii waldaatti dabalanii cuuphaa cuubanii waldaatti dabalanii waa dhaga'anii gara naannoo suuqii waa banameeraa achitti immoo dhaqanii dhamman jirra. Utuu duuka buutuu Kiristoos goonee Kiristoosiin keessatti siilleerra ta'e keessatti Kiristoosiin ijaarreerra ta'e waan dhaqaniif hin qaban. Badii kanaaf inni jalqabaa waldaa haadhoo guddoo biyya kana keessaati. Lammata horra waa babbananii hojjetan utuu hin ta'in sii gala. Horra waa bananii nama saamanii asii immoo ka'anii achi darban utuu hin ta'in horra dhaqan irratti hin gadda. Sadaffaadha kan isaanii. Okay, gara sanatti yeroo deebinu namni waan jireenya namaatti gammadeef miti Waaqayyoo kan namatti fayyada. Ayyaan. Jireenyi kan biraadha, ayyaanni kan biraadha. Jireenyi kan keetii ayyaanni ittiin nama tajaajilta. Kanaaf Maatiyos 7 irratti yaa gooftaa seen maqaa kee seexana hin baafne maqaan kee dhukkubsataa hin fayyisne yeroo jedhu. Hojichaan morme miti isaaniin morme malee isintu sirrii miti jedhe malee hojichi sirrii miti hin jedhe. Isintu sirrii miti ani garuu nama sadaffaa gargaaruuf jedheen isinitti fayyadame. Yoo lallabde namaaf lallabde, yoo raajje namaaf raajje, yoo seexana baafte nama keessaa baafte, yoo jireenya jiraatte ofiif jiraatte. Kan sitti hafu jireenya keeti. Kan itti fudhattee manatti galtu jireenya keeti. Inni kaan namaaf goone waggaa 32 keessa nama baay'ee 1000 lallaba. Kan natti hafe Kiristoos dhibbannaa jira. Warri kaan na bira darbu yeroo makiinaa oofanii yeroo taaksii hiriiru. Nama gammachiisuudhaaf, gubaa'ee gammachiisuudhaaf, ililchiisuudhaaf, naqa 5 akka jedhaa, naqa 7 akka godhaa. Diraamaa wayii hojjechaa oolte. Jireenya sitta. Mana yoo ta'e duutee keessaa waan. Mana ijaarrachuudhaaf, makiinaa bitachuudhaaf garuu dhugaa gattee hin ta'in. Dhugaa harcaafattee hin ta'in. Fakkeessituu taatee hin ta'in. Qorontoos 2:5 namni hunduu waan godheef gaaf tokko firdii Kiristoos fuula dura dhaabata. Horiifa galaggalte, maqaafa galaggalte, saamichaafa galaggalte,
Makiinaa bitachuuf hagalaggalte, fooq ijaarrachuuf hagalaggalte, Waaqayyo deebii itti nu kennisiisa. Dinqiin harka keenyatti godhamu seexana iyyuun akka hin goyyoomfamne. Jara bilisa baasuu iddoo atillee sirrii miti mucaa kana bilisa baafadhan jedhe. Atillee sirrii miti sitti gaddaa sitti fayyadama Waaqayyo. Utuu sitti hin gammadiin sitti fayyadama Waaqayyo. Utuu madaa isaatti bubuutu isaan diina fannoo Kiristoos ta'anii jira. Filiphisiis boqonnaa diina fannoo Kiristoos warra lallabuu jedha. Baay'een keenya utuu lallabnu diina fannoo Kiristoos ta'uu dandeenya. Sabi koo diina natti ta'e jedha Milkiyaas keessaa. Kitaaba Quddusii baadheen lallabaa garuu Hafuurri Waaqayyoo yeroo ilaallu diina koo diina fannoo kootii akka Kiristoos naan jennetti yaaduu har'atti yaaduun nu barbaachisa. Baay'ee gaariidha. Paaster waan amma ammaatti haasofne keessaa Waaqayyo baay'ee nu gargaaree ergaa gurguddaadha kan jiru namoonni siqaa kanarraati. Waan argu waan hubatu jedhee namana. Mee gaaffilee koo waan ofii koo qabadde xumureen jira. Gara dhumaatti hawaasa bal'aa kanaan waan jettan yoo qabaattan carraa isaa isiniif hin kennaa achi booddeen xumurra. Yaani kan hin jedhu waan jiraattaniif beekaa, waan waamamtaniif beekaa. Kana meellaan lafa kanarraa hidhannoo waaqarraa nama hiikkachiisaa jira. Amantoonnis yeroo tokko abbaa kootu suuqii tokkotti na ergeetu dhagaa baatirii bitii kottu naan jedha. Dhagaa baatirii biteenii abbaan suuqii sanaa karameellaa tokko naa kenna. Karameellatti afaan buufadheen dhagaa baatirii achirratti irraanfadhee fiigee gale. Yeroo mana ga'uu meerree dhagaan baatirii gaafa naan jedhan hin jirtu. Karameellaatu meeshinii abbaan koo na ergate sana na irraanfachiise. Nama Waaqayyoo ta'uu dandeessu, nama gatii kaffale ta'uu dandeessu. Wantoonni ammas lafa kanarratti jiraannu fooniin ergama keenya waaqarraa akka nuun irraanfachiifne of eeggannu. Dhaabadhaa of ilaalaa. Yeroon kun Kiristoosiin dhufa. Waan addunyaa kanarratti ta'aa jiru immoo ilaalaa. Dammaqaa Kiristoosiin dhufa. Waa baay'ee ija keessan banadhaa ilaalaa. Hawaariyaa Phaawulos Efesoon boqonnaa 1:17 kaasee yeroo ilaaltan iji keessanii isiniif banamu fayyina keessan akka hubattaniif. Qulqullinni maa inni Waaqayyoon jaallachuudha. Yoo Waaqayyoon jaallattan Waaqayyoon hin gaddisiistan. Abbaa ilma jaallatuu fi ilma abbaan jaallatu ta'aa jiraadhaa. Waaqayyo sin qalaaf, Waaqayyo sin ajjeesaaf, Waaqayyo sin balleessaadhaaf qulqullooftu miti. Waan Waaqayyo sin jaallatuuf qulqullaa. Qulqullinni maayin paasteroota nu doorsisee, raajota nu doorsisee miti. Waaqayyo ganama morma keenya nurraa muraaf miti. Jaalala. Kan na jaallatu jedha. Yoo dhuguma Waaqayyoon hin jaallattu ta'e, yoo dhuguma Waaqayyo sin jaallateera ta'e, jaalalaan kan ta'etu warri kakuu moofaa dhagaadhaan rukutamne jedhanii sodaatu. Nummoo jaalala abbaa nu jaallatu hin gaddisiisnu jenneetu sodaan. Sodaa dhagaa fi sodaa jaalalaati. Nuyi dhagaadhaan rukutamuu ajjeefamuu sodaanneetu hin ta'e. Jaalalli dhagaa caala. Jaalalli cimaadha. Ilmoon saree fakkaatti irra deebi'a. Ilmoon hoolaa fakkaatti. Isarraa dhalattan fakkaadhaa. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophii keenyaa turtii soortuu Amaanu'eel Gammachuu waliin taasifnee kutaa lamaan qoqqoodnee isin biraan gahaa kan turre kanumaan kan golamnu ta'a. Qophii kana qindeessuudhaan Joonsee Ayyaanaa guutummaa ogeeyyii teeknikaaf kaameraa istuudiyoo keenyaa waliin ta'uudhaan isin waliin turtii taasifne. Isinis bakka jirtan hundumaatti waan waliin turtaniif kabaja argadhaa horaa bulaa isiniin jenna.